السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل نجامي أردفتوني كأنا لك أنا بقى نجي عندفتن نمني أرج أنا لك أنا نمني أريني أما رفتن قلت كده كتكا سكندي تكا مي كأنا لك أنا سبسكرايب شير لايك ولي ودا برنوني خي نكني نرجع بدي سيندفع وام موبايل تيني كاجايبات سندرا بيزي غرجرو كيسافو موبايل تتكو جيبين ساني تتكو فا كاجايبات سندرا بيزي ودا waan kana moobaayil tan akka biiziin taane ammas beeysa adda addaa weebsaayitii adda addaa waan ati bakka biraatti fayyadamtu amma fakkeenyaaf feetu biroozarii kanatti qaqqabamuu dhabuun malta kiroomii kana keessa seentee qaqqabamuu dhabuun malta garuu isiin achi keessa kuufamu jirti san sababaa saniif waan ati qaqqabamtu kana walitti qaqqabee beeysa adda addaa sirra naqa kanumaafuu mee waan kana akkamitti sirreeffannaa wanti kun ammas dadhabbii fi daataa keenyallee waan kana tolchanne saffisa ajaa'ibaa kan nuuf danda'a biroozarii keessanii seentan googil kiroomii asirratti tuyxan seetingii bakka hedduu tan irratti tuyxan xiqqoo ol harkiftaniiti seetingis ta'etu tan irratti tuyxan gama jalaa kanarra dhuftanii daataa istooreed ta'etu tan irratti tuyxan laalaa kun amma waan kana dhibbarraan dhibbatti keessanii sakkanuma waanuma isin xaqqamamtan jechuu feetu kiroomii kana keessa seenii xaqqamamin feetu hin xaqqamamin garuu qabee as keessa ofirraa dilee godhuu qabdanii jechuu kana wanti moobaayilii isin duraa biizii godhu jiru dilee godhuudhaaf kunoo kajalaa kanarra ni tuyxan dileetii tanarra ni tuyxan kunoo dileet tanarra ni tuyxan ibboota deebitan olii mee amma aariirraa itti deebi'aa laallu unooti seetingis ni seentan daataa storage teetu sana ni seentan mee hin jiru jechuu akkana ofirraa qulqulleessuu qabdan kan lamadaa kan nu hafe wanti tun amma ani amma yeroo yerootiin qulqulleessa falee ammas keessa meeqaa jira firii 25 jira kana hundaa'u an amma yeroo akkaniin qulqulleessu waan hin fayyadame feetos keessa kottu fayyadame feetun fayyadamin akkanuma kaaya kana ofirraa eeguudhaaf eegsisima tanarra ofirraa tuttuuxan kun ofirraa qulqulleessinee jirraa jechuu ammaas tan lamadaa namni moobaayil keessan keessaafuu xiqqoo taatan faan bakka tanaas firraa of godhuu qabdan amma kuni waan akka kiroomiitti waan haaree waan biyya adda addaa teknooloojii adda addaa asirratti isinii fiduudha waan kana moobaayil keessan yoo xiqqoo taate dirqamaa miti ifirraa of godhuu qabdan kanuma assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh share like subscribe walii godhaa obboleeyyan kiyya walaa guddisnuu saqantii takkaa subscribe godhaa nagayaan naa tura hanga barnoota biraatii walitti deebinutti